Jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kennaa amma paartii afraffaadhaan logic and critical thinking chapter 3 paartii 4 kan mata dureen isaa techniques of definitions and their relations with kinds of definition jedhu walit deebinee jirra. Toopikii guddaa kana jala toopikii xiqqaa techniques of extensions or denotations definition kan jedhuun waliin eegalla. Kanaaf paartii kennaa afraffaarraa kana jalatti wanta gurguddoo lama barraa. Tokkoffaa techniques of extensions or denotations definitionii barraa yookaan meaningii barraa. Lammaffaa irratti immoo techniques of intentional or connotation definitions of the terms kan waliin barru ta'a jechuudha. Kanaaf kallattumaan mata duree xiqqaa tokkoffaa maloota extensional meaningii takkaa hummuutu denotational definition ittiin adda baasuu dandeenyu yookaan ittiin ibsuu dandeenyu waliin kan eegalu ta'a. Kallattumaan extensional definitions or extensional meaning provide meaning to what a term by listing examples to the term which is what being define them jedha. Extensional definition kan jennuun kun gosoota definitionii lamaan keessaa isa tokko ta'ee kan termootaaf meaningii yookaan hiika kennuudha. Maal gochuudhaan example termii sanii eeruudhaan takka humootu himuudhaan termichaaf hiika kan kennu yoo ta'u gosti definition akkana extensional definition jedhama jechuudha. Which being defined them kan defined takka define nasin ibsusan yookaan define damisaniif termi define them jedhamu ka define nasin ibsusanif example isa eeruudhaan takka himuudhaan hiika termicha define damisan kan kennu gosoota definition keessaa extensional meaning dha. Kanaafu it is indicating the members of class. Akka kana gochuun example isa eeru jechuun indirectly maal isa ibsuudha jechuudha. Memberii takka miseensa kilaasii tokko ibsuudha jechuudha. Kanaafu example isa eeruudhaan haa ta'u yookaan immootu memberii yookaan miseensa kilaasii sanii himuudhaan yookaan tarreessuudhaan gosti definitionii meaningii termii definiidamiidhaaf kennu extensional meaning kan jedhamudha. There are at least 3 ways of indicating the members of class jedha. Yoo xiqqaate teeknika yookaan karaalee gurguddoo sadiin memberii kilaasii tokko ibsina jedha yookiin immootu extensional meaningii termii tokkoof yookaan definiidamiidhaaf karaalee sadiin kenna takka maloota sadi fayyadamuun kenna jedha. Maloonni sadan sun kanneen armaan gadiitti jechuudha. Tokkoffaa by pointing physically to them jedha. Tokkoffaa irratti kallattumaan quba itti qabu maalitti physically qaama keenyan takka mootuyyuu harkaan haa ta'u akkasumas immootu lukaan haa ta'u wanta heenuu quba itti qabu takka mootu itti akeekuu qaaman maalitti define damiisanitti takka mootu kilaasii sanitti kallattumaan qaama keenya akeekuun takka humootu qaama keenyan tuquudhaaf yaaluudhaan ibsuun maal jedhama by pointing physically to them or to defend them jedhama. Lammaffaa irratti immoo by naming them individually tokko isaaniitiin immootu dhuunfaadhaan maqaa isaanii eeruudhaan haa ta'u akkasumas sadaffaarra by naming them in groupidhaan maqaa isaanii dha'uun haa ta'u kophaatti yookaan tokkoon isaaniitiin maqaa dha'uun haa ta'u yookiin immootu qaama keenya yookaan quba haa ta'u luka haa ta'u harka haa ta'u itti akeeku qaama keenya kan ibsinu maalidha kilaasii memberii kilaasii wanta tokkooti yookiin immootu extensional meaning karaalee gurguddoo kana sadaniin ibsuu dandeenya. Mee karaalee kana tokkoon kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. Kanaaf thus based on this we identify the 3 different kinds of definitions jedha. Definition sadi arganna maloota armaan olii sadan sanirratti hundooyne definition nuti argannullee sadi mallee arma olii sadeen sun kame pointing physicalism ta'uu danda'a, naming individualism ta'uu danda'a, naming groupism ta'uu danda'a. Gareen isaanii immoo dhuunfan isaanii immoo fi qaama itti akeekuudhaan takka humootu itti siqanii waan san mul'isuudhaan haa ta'u definition sadi arganna mallattoo teeknika kana sadan fayyadamu. Definition sadan tokkoffaa irratti demonstrative yookaan
ostensive kan jennuunidha. Lammaffaa irratti enumerative definition kan jennuudha. Sadaffaa irratti mootuyyuu definition by subclass or subclass definition kan jedhudha jechuudha. Yoonif kan quba keenya takka'u qaama keenya physically point define damii sanitti qaama keenya takka'u mootuyyuu quba keenya qabuudhaan garsiifnu definitionin nuti arganu demonstrative or ostensive definition jedhama. Yoo immoo individually san name gochuudhaan dhuunfaa tokkoon isaaniitiin maqaa isaanii tarreessu yookaan yaamuudhaan ta'e definition nuti ibsinuun enumerative definition jedhama. Yoo groupiidhaan maqaa isaanii kan dhoofnu ta'e takka'u mootu tarreessinu ta'e mootu subclass definition arganna jechuudha. Kanaafuu maloota armaan olii san sadan irra dhaabbannee definition sadii arganna. Definition duraa mala duraatiif, definition lammaffaa mala lammaffaatiif, definition sadaffaa mala sadaffaatiif jechuudha. Mee kallattumaan definition tokkoffaa kanatti sarara kan mala tokkoffaatiin argamu jechuudha. Inni sun demonstrative or ostensive definition kan jedhamudha. Akkuma maqaan isaa ibsutu demonstrative jechuun agarsiisuu jechuudha. Takkaawu quba itti qabu yookaan itti akeeku kan jedhamudha. Hiikkaa itti akeekuun argamu yookaan quba itti qabuun argamu jechuudha. Kanaaf it assigns a meaning to a term by what? Pointing physically to the thing or objective to be defined. Objectivii takka'u termii ibsamu sanitti takka'u ka hiikamu sanitti quba qabuudhaan takka'u mootuyyuu qaaman agarsiisuudhaan hiikan kan kennamu yoo ta'e gosti definitionii termitti quba qabuun hiikaa kennuuf demonstrative or ostensive definition jedhama jechuudha. Kanaafuu it is probably what the most primitive form of what definition. Gosa primitive keessa gosa definitionii keessa sadan keessa jechuudha. Sadan maloota sadan irratti hundaa'ee argamu keessa most primitive form of definition. Most primitive jechuun kan irra caalaa maal ta'edha? Immature ta'e akkasumas immoo kan yeroo jalqabaatiif kennamuu fi namaafillee galuu danda'u. Most understandable dha, most immoo attractable dha jechuudha. Namni fakkeenyaaf waan ati dhuunfaan tarreessituufirra, waan ati groupiin himtuufirra, waan ati quba itti qabdee takka ol fuutee akka itti garsiiftu. This is a chair, this is a man, this is a girl jette akkatti quba itti qabaa yoo agarsiiftu waan lama bara namtichi kun. Tokkoffaa theoretically waan san ni bara, lammaffaa practically ijaan itti garsiisuu jirta waan ta'eef quba itti qabdee ni bara jechuudha. Kanaafuu sababa saniif maal jenneen from the three definitions used to explain or indicate extensional meaning keessa inni best ta'e fi understandable ta'e yookaan most primitive ta'e isa tokkoffaa kan demonstrative or ostensive definition jedhamu kanaadha jechuudha. This definition may be what either partial in a sense that when we point to only some part of things or complete. Kanaafuu bakka lamatti qooduu dandeenya. Inni kun wanti agarsiifamu takka quba itti qabuun hiikamu kun namni tokko miseensi isaa yookaan infinitive ta'uu taate kan hin dhumanne yookaan ta'uu taate memberiin kilaasii sanii takka memberiin defined damii sanii kan hin dhumanne yoo taate partially qofa quba itti qabuudhaan agarsiisuudhaan hiikuu danda'a. Yoonif immoo wanti sun kan dhumatu ta'e finite kan ta'uu taate kan daangaa qabu yoo kan ta'uu taate maraayyuu quba itti qabuun agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo inni kan dhumatu ta'e hundaa quba itti qabuun kan agarsiisudha. Yoonif immoo inni daangaa hin qabne taate partially muraasa qofa takka'u haafii qofa quba itti qabuun kan agarsiisudha. Maaliif quba itti qabuun kun yeroo gaafata waan ta'eef waan daangaa hin qabne waan dhuma hin qabne quba itti qabnee fixuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu it may be partially demonstrating or completely demonstrating definition jechuu ni dandeenya. Bakka lamaan kanatti qoodamuu danda'a. Therefore ostensive definition attempts to define a term by what? Showing the object physically jedha. Ostensive definition kun takka'u demonstrative definition kun teknika dura pointing physically to zamii san irratti hundaa'ee maal godha objective ibsamuuf deemu san maal godha qaaman agarsiisa jechuudha. Ol fuudhee yookaan akkatti quba itti qabee akka namni argutti yookaan harka isaatiin qabee yookaan luka isaatiin tuqee yookaan mootu quba isaa itti akeekuudhaan kan namatti mul'isuudha jechuudha. Sababa saniif most primitive and the most understandable definition type jennee ibsine jechuudha. Example jedha chair means jedha this and this. Amma chairii sadi garsiisutti jira. Cheerota sadi mana cheeriin sadi keessa jirtu yookaan cheeriin hedduun keessa jirtu keessa cheerii jechuun jedhee kana jedhee tuqee cheerii sadan garsiisa. Kanaafuu namni sun waa lama bare amma tokkoffaa
cheeriin akka meeshaa irra taa'an ta'u baree lammaffaa malkii isaatii fi akkasumas immoo boca isaa akkamitti akka cheeriin bocames ijaan arguu jira jechuudha. Ziis jennee tuunee itti agarsiisu jirra waan ta'eef kanaafuu namni kun piraaktikaalillee baree tiyooriitikaalillee baree jechuudha. Definishinii tarmii yookaan definishinii diffaanidamii cheerii jedhamu kana baree jira jechuudha. As you point to a number of chairs one after the other. Yoo number of chairin hedduun jiraate isa tokko isa biroo dursite chair is this jettee tartiiban akkasitti tuqaafii namatti yookaan mul'iftu taate inni kun the best examples of demonstrative or ostensive definition kan jedhamudha. Inni lammaffaan house means this one using a picture demonstrating house. Picture mana agarsiisuudhaan fakkii faa namaa kaasuudhaan takka qaaman faa namaa tuquudha yookaan quba itti qabuudhaan picture illee fakkeenya fa'aan amma asirratti bakka amma tokkoffaa irratti cheerii isinii kaasa kana akkanatti yoollee fakkii kan isinii mul'isu taate nam tokko isin barsiisa. Kanaafuu namni sun ostensive takka demonstrativeedhaan isin barsiisu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun mana kaasee jira. Fakkii mana kaasee isin garsiisuun kun tiyooriidhaan illee waa'ee mana isin himee piraktikaal illee fakkii isaa kaayee kan isin garsiisa ostensive definition takka demonstrative definitions kan jedhamudha jechuudha. Kanaafuu demonstrative definition differs from what the other kinds of definition in that definitionii lameen arma walitti himne san fakkeenyaaf kamiif kam jenne enumerative fi isa sadaffaa subclassii jennu san irra demonstrative yookaan ostensive wanti adda isa godhu jedha. The definiteness is what constituted at least in part by a gesture or the gesture of pointing. Yoo xiqqaata jedha definitenessiin sun ka definidamii hiikuu deemu sun ka tarmii ibsamu san takka hiikamu san hiikuu deemu suni yoo xiqqaate maal ta'uu qaba jedha paartii kilaasii san keessatti quba qabuu qabaadha jedha. Gesturii takka quba itti akeekuu qaba yoo xiqqaate yoo danda'e qaaman tuquudha yoo danda'e fakkii kaasuudha yoo dadhabe immoo quba itti akeekuu danda'uu qabaata jechuudha. Kunniin garuu quba itti akeekuu hin qaban jechuudha. Kanaaf wanta adda isa godhu yoo xiqqaate quba itti akeekuu qaba yoo qaaman tuquu fi akkasumas fakkii kaasuu dadhabe jechuudha. Kanaafuu since the definiteness in any definition is a group of what words, however gesture such as pointing must count as what a word. Gesture illeen amma demonstrative definition keessatti jecha definitionota biraa keessatti definiteness maa inni wordidha. Garuu as keessatti mootu gestureedha. Jecha caalaa maali akeekii qubaa takkaa'u akeekii qaaman ati waan sanitti akeektutu definiteness ta'a. Maal keessatti demonstrative takkaa'u ostensive keessatti. Garuu mootu definitionota kanneen akka enumerative fi akkasumas subclassii fi kanneen kan fakkaatan keessatti jechaan ibsita malee qaaman takkaa'u akeekiin hin ibsitu jechuudha definiteness. Garuu as keessatti definiteness gesture takkaa'u akeekii ati ordi yookaan definidamii sanitti akeektudha jechuudha. While this conclusion may appear strange at first, it is what supported by the fact that the words in many sign language consist exclusively what gesture jedha. Yeroo immoo gesture kana itti dhiiftu ni jira jedha. Yeroo conclusioniin sun strange yeroo jalqabaate siif haarawaa ta'e takkaa'u siif keessummate it is supported by the fact that what words in many sign language jechoota sign language keessatti fayyadamtee ibsita jechuudha. Maal dhiiftee gesture dhiiftee jechuudha. Maaliif yeroo takka yeroo waan afaani waa'ee isaa beektu fakkeenyaaf jechaan beektetti gesture duuban fidda. Garuu waan san jechaanuu maqaa isaan beektu waan ta'eef maal gootaa gesture san dhiiftetti wordii maal keessa jiru body language takka body sign keessa jiru fayyadamtee waan san ibsita jechuudha. Kanaafuu body sign language takka words in many sign language bakka maalii bu'uu danda'a gesture bu'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna. Inni lammaffaan enumerative definition kan jennudha. Tekniikni fayyadamu tekniika lammaffaa sanii maa inni naming individually kan jenne san fayyadama. Kanaafuu it is the members of the class that define them denotes what individual. Kuni kan inni garsiisudha memberii kilaasii san keessatti definedamiin jiru sun kan individually maal ta'uudha denote ta'uudha himamuudha yookaan ibsamuudha. Kanaafuu memberii kilaasii tokko keessa individually jiran san tokko yoo maqaan isaanii ka'eeramu yookaan himamu taate gosti definitioniin nuti tarmii san meaningii kennaaf ni jirru maal jedhama enumerative definition kan jedhamudha jechuudha. It assigns a meaning what a meaning to a term by what naming individually the members of what the class the term denotes.
Kanaafuu kilaasii tarmichaa kan achi keessatti dinoot ta'usan individually member san keessa jiran tokkoon isaanii maqaa isaa dha'uudhaan takka uummatu tarreessuudhaan gosti definitionii tarmii san meaning kennuuf enumerative definition akka jedhame adda baasuu danda'uu qabaatanii like demonstrative dha wanti wal isa fakkeessu moo inni they may also what be either partially or complete waan biraatti wal hin fakkaatu enumerative fi demonstrationiin takka ostensive wanti isaa wal fakkeessu akkuma kun partially quba itti akeekuun fixuu danda'u yookaan completely itti akeekuun fixuu danda'u kunillee garuu individually mechanism takka technique isaan fayyadamtu adda malee partially individually achi keessa himuu danda'a yookiin immoo yoo kadanga qabaatu individually achi keessa jiru sun completely himuu danda'a jechuudha. Kanaafuu by the presence of complete and the partial property it will be similar with what with the demonstrative or ostensive jennaan ostensive wajjin complete yookaan partial behavior qabaachuudha wal fakkaata jechuudha. It is carried out through what listing some or all of the objectives or entities symbolized by defendant jedha yoo danda'ame memberii jiru guutuu ibsuu danda'a yoo dadhabe mootuyyuu muraasa qofa irraa ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf amma laala actor means a person such as what Nick Nolte, Al Pacino or Richard Gere jedhe dhabe fakkeenyaaf amma actoriin kana sadayin qofa yoo kan ta'u taate kana sadan ofirraa hime dhabe yeroo kana amma maal ibsanire completely maal godhe individually actor ta'an kan actoriin amma maayinas keessatti define dummy kana keessa takka memberii kilaasii tokkooti memberii kilaasii kana keessa jiran amma tokkotti ibse Nick Nolte ni hime Al Pacino ni hime akkasumas immoo Richard Gere ni hime jara kana sadan jechuudha. Kanaafuu completely maal godhe individually kana tokkotti list godhe methodin akkana kun maal jedhama enumerative jedhama. Inni lammaffaan athlete means a person such as Haile Gabrasillaase, Qananiisaa Baqqalaa, Daraartuu Tulluu etc jedha. Kun amma dhumatuu hin danda'u hedduu waan ta'eef atleetiin kun yeroo qabu tana keessatti atleetota kana tarreessee fixuu waan dandeenyeef partially individually atleetii takka ummatu kilaasii atleet jedhamtu kana keessa jirtu muraasa irraa maal godhe list godhe jechuun individually san name godhe. Kanaafuu metodiin akkanaa kun haa individually jiru san partially yookaan muraasa irraa list godhu yoo danda'ame immoo fixuu danda'e guutullee yookaan fixu taate mechanismiin takka ummatu metodiin akkanaa kun maal jedhama enumerative definitions methods kan jedhamudha jechuudha. Inni sadaffaan immoo definition by subclass kan jennudha. Kun immoo teknikoota dura jalqaba dabarsine san keessa isa sadaffaa fayyadama. Maal kan jedhu fayyadama by naming what group of the class kan jedhu kan fayyadamudha jechuudha. Definition by subclass assigns a meaning to what to the term by naming what subclass of the class. Subclass into nama maanire group jechuudha. Groupii kilaasii tokko ibsuudhaan termii saniif takkaa'u kilaasii tokkoof ibsa yookaan meaning yookaan kennu taate ghost definition akkanaa kun definition by subclass or subclass definition kan jedhamudha. Definition by subclass assigns a meaning to a term by naming what either partially or complete. Kanaaf wanti ani isin himuu barbaadu asirratti ghost definition sadan haga ammatti himu jiru kun tokkoffarraa kaane demonstrative yookaan ostensive isaa ta'u akkasumas immoo enumerative fi inni sadaffaa definition by the subclass jarri sadanuu amala wal fakkaatu tokko qaban. Amalli wal fakkaatan jarri sadan waliin qabdu summaa inni they assigns the meaning of the terms either partially or complete kan jedhu behavior jara sadaniifu common ta'edha. Amala biraa irratti waliin fakkaatanii amalli jarri irratti wal fakkaatan tokkoffaa yoo danda'an complete yoo dadhaban immoo partially termii tokkoof meaning kennan. Inni lammaffaan immoo definition anamma isinii sadan kun maal ibsanii meaning extensional kenna malee intentional miti. Kanaafuu waan lamarra wal fakkaatan jechuudha. Tokkoffaa sadan isaatu extensional meaning termii tokkoof kennanii lammaffaa irratti immoo isaan sadeenu yoo danda'an complete definition termii sanii kennanii yoo dadhaban immoo partially kennanii kuni wal fakkeenya jarrituun sadan waliin qabdu lamaanii. Kanaaf mee example subclass kana halaallu example jedha tree means an oak, pine, elm, spruce, maple and the like jedhe ibsu jira. Kanaaf mee laala amma tree jechuun treen kun inni maal ibsu jira subclass isaa ibsu jira. Oakii kana jalallee kabiraattu jira, pine kana jalallee kabiraattu jira, elm kana jalallee kabiraattu jira, spruce jalallee kabiraattu jira. Garuu innummaan kun maal ibsu jira groupiidhaan ibsu jira. Groupii kilaasiin guddichi maal
tree dha. Kilaasii guddicha kana jala mootu ookii jalallee biqiloota biraattu jira. Paayinii jalas, ilmi jalas, spruce jalas, maappilii fi kanneen kana fakkaatan jalas kilaasii xixiqqoo biraattu jira. Kanaafuu sab kilaasii isaatiin ibsu jira. Flower jennee means rose, lily, daisy, geranium, Zinnia and the like kan jedhu kunniin lama sub class isaa ibsu jira. Akkasumas sadaffaa professional person means a person such as doctor and architect. Amma laala doktora jala takkao architect jala hedduu jira. Architect jechuun injiinara, gosa injiinara hedduu jira. Kanaafuu injiinar jara electrical jiraachuu danda'a, civil jiraachuu danda'a, construction jiraachuu danda'a fi kanneen kana fakkaatan ture. Innummaan kunu gruuppiidha jechuudha. Maaliif sab kilaasii waan ta'eef kabira of jalaa qaba jechuudha. Kilaasii birooti xiqqoo. Doktorris fakkeenyaaf doktora maaliiti? Doktora ijaati moo doktora ilkaaniiti moo akkasumas immootu doktora daa'immaniiti moo doktora mootu sammuuti moo kamii akka ta'e. Doktorri kun amma jeneraala gruuppiidha. Doktorummaan kun ka mataarratti specialize godhe jira yookaan immoo mentalirra specialize godhe jira, ka jarra godhe jira, ka ilkaanirra godhe jira, kan mootu mudhii gadi godhu jira, kan mormaa ol godhu jira. Kanaafuu kana keessa kam akka ta'e hin beeku. Innummaanuu adda liistii biraa of jalaa qaba jechuudha. Kanaafuu sab kilaasiidhaan akkanatti ibsutti yoo jiraate maal jedhama? Definition by subclass jedhama jechuudha. Kanaafuu waan kana adda baafachuudhaaf maqaa inni dhaheessan jala kan biraa hoo taayipiin biraa ni jira jettanii ofirraa ilaaltan. Fakkeenyaaf amma architect jala injiinar akka waliigalatti warroota waa kalaqa danda'an takkaa'u injiinara akka waliigalatti. Garuu injiinara kana jala waa hedduu jira waan ta'eef akkasii ilaaltan. Doktora jalallee doktora jala hedduu jira. Akkasitti ilaallattanii adda baafachuu danda'uu qabaatanii. Kanaafuu teeknika tokkoffaa extensional meaningin termii tokko ittiin kennamu sadan sanii fi gosa definition immoo teeknika san sadan fayyadamuudhaan termiidhaaf extensional meaning kennuu danda'ullee barree jira. Kanaafuu teeknika lammaffaatti dabarree jira. Teeknikni lammaffaan techniques of intentional or connotative definitions kan jedhudha. Kanaaf teeknika kana kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti intentions or connotative definition provides a meaning to a term by what? Describing the essential characteristics or features possessed by what? The term themselves being defined. Wanti beeku abdan as keessatti amma membarii kilaasii sanii ibsuudhaan osoo hin taane matuma definedamii san takkaa'u matuma waan ibsamuu san kallattumaan karakteristiksii yookaan attribuutii inni qabu san kan ibsinu yoo ta'e waan saniif maal gochuu jirra nuti intentionally takkaa'u connotatively define gochuu jirra jechuudha. Kanaafuu kinds of intentional definitions include afur jalaa qaba. Intentional definition kun teeknikoota kana afran fayyadamuun definition afur jalaa qaba. Tokkoffaa synonyms definitions, lammaffaa etymological definitions, sadaffaa operational definitions fi inni afraffaa definitions by genus and difference jedha. Inni afraffaa kun extensional meaning jedhan akka walitti isin jalan naqamne gara boodatti isin barsiisa waan ta'eef sadan kun baay'ee clearly la intentional meaning ibsuudhaaf ka afraffaa kun garuu waan extensional meaning kennu fakkaata. Sunis immootu waliif himna waan ta'eef gargadiitti. Kanaafuu kallattumaan isa tokkoffaatti isin dabarsa. Synonyms ka jedhu synonyms definition kan jennuun akkuma beeytan synonyms jechuun wal fakkaata jechuudha. Ammas keessatti synonyms definitions one in which the definition is what? A single word that connotates the same attributes as the definition. Salphumatti bakka synonyms definitions gosa definitionii intentional meaning termii tokko kennu ta'ee kan definedamii fi definenasiin hiika wal fakkaataa qaban. Jechi definedamii ta'e ka ibsamu sunii fi ka ibsullee hiikan isaa wal fakkaata. Gaafa hiikan isaa wal fakkaate synonyms jedhaman. Jechaan gaafa sagaleessitu garagara. Synonyms Ingiliffa irratti barattan jedhee yaada. Synonyms means the word which have different pronunciations but have what? The same meaning, or the words which have different pronunciations and the different spelling but have what? The same definition is considered as what? Synonyms jettanii barattan jedhee yaada Ingiliffa keessatti. Kanaafuu hiikan Ingiliffa keessatti qabu synonyms jechuun jecha sagaleessuu garagaraa qabanii fi akkasumas immootu barraa'insa qubee yookaan ijaaramiinsa qubee garagaraa qaban kan garuu definition isaa wal fakkaataa ta'e maal jennaani? Synonyms jennaani. Kanaafuu akka garuu paartii loojikii kanaatti immootu maal jennaani? Gosa definitionii kan intentional meaning termii tokko kennuuf fayyadu ta'ee kan definedamiin takkaa'u termiin ibsamuu deemuu fi
diffinenasiin kan ibsuuf deemu sun hiika wal fakkaataa qabaatanii jennaanii fakkeenyaaf example ilaala. Physician means doctor jedha. Physician jechuulleen doktoruma doktora jechuulleen physicianuma. Kanaafuu wanti kun sagaleessuma pronunciationii physician fi doktora garagara spellingii physician fi doktora garagara. Kanaan ala hiikan isaa hiikan physician fi doktora illee wal fakkaataadha jechuudha. Inni lammaffaan intentional means willful. Kanaafu amma intentional fi willful pronunciation fi spelling gidan garagara. Garuu willful jechuuf intentional jechuulleen definition isaa takka jechuudha. Akkasumas observe means see jedha. Observe jechuulleen ilaaluudha takka arguudha. See jechuulleen ilaaluudha. Garuu sagalee fi pronunciation maa fi akkasumas spellingiin itti barraa garagara. Kanaafu haala kanaan termii tokkoof ibsa yookaan kennu taate haala kamiin ibsu jira synonym,ly defined gochuu jira jechuudha definidamiisan. Kanaafu inni kun one of the techniques or one of the definition used to define the term intentionally or connotatively jennani. Therefore we cannot interchangeably use what defineness and defend. One is nasra hubachuu qabdan defeneness fi definidami wal jala jijjiirre fayyadamuu ni dandeenya. Bakka amma physician jedhu kanatti doctor means physician jechuu dandeenya. Willful means intentional. See means observe jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu defenidami fi defineness bakki wal jala itti jijjiirre fayyadamuu dandeenyu gosoota definition keessa synonyms definition akka ta'e qormaata irratti hin dagatinaa isiniin jechuu barbaade. Kanaafuu inni lammaffaan etymological definition jedha. Logic keessatti chapterii tokkorra na fakkaatti isiniif tuqee ture na fakkaatti kallattiidhaan illee baratu baanu kilaasii keessa. Etymological jechuun ruutii takka hundee waan tokko ilaalte define gochuudha waan tokko. Kanaafuu an etymological definition assigns a meaning to a word. Etymological definition kun gosa definition intentional meaning kennu keessa isa tokko ta'e kan jecha tokko hiika kennuudha. Maal gochuudhaan by revealing the word's root or ancestry. Maal isaa barbaaduudhaan hundee jechicha sanii jechicha ibsamuu deemu san yookaan defenidamii san hundee isaa barbaaduudhaan takka humootu shanyummaa isaa bakka inni irraa dhufe barbaaduudhaan. In it is what all language afaan isaa keessatti haa ta'u yookaan afaan biroo keessatti fakkeenyaaf afaan Oromoo keessatti haa ta'u afaan Giriikii keessatti haa ta'u afaan biroo keessatti haa ta'u afaanuma ta'e keessattuu hundee isaa itti barbaaduudhaan takkaa'u shanyummaa isaa iddoo inni irraa drive ta'e itti barbaaduudhaan termii tokkoof takkaa'u defenidamiidhaaf hiika kennuudhaaf kan fayyadu gosa definition etymological definition jedhamudha. Kanaafuu that is what why most ordinary English words have what ancestry either in what old or middle English as well as are derived or come from some other language such as what Greek, Latin. Yeroo fakkeenyaaf waan Ingiliffaa tokko yeroo hinu according to Greek, according to Latin, according to French jennee wanni hinuuf etymologically hiikutti jirra jedha. Kanaafuu example kana mee waliin haa laallu. Example nuuf jala qabu the word democracy. Democracy is what the term which we are going to define. Kana jechuun defenidamii takkaa'u termii nuti ibsuuf deemnu kana democracy. Kanaafuu democracy kanaaf hiika kennuudhaaf maal jenna? Democracy is derived from what two Greek words such as what demos and krates jenne, which means what people and what power respectively. Demo jechuun people dha, krates jechuun immoo power jechuudha. Kanaafuu power of people or power of people aango ummata jechuudha democracy jechuun. Kanaafuu yoo hiin waan kana power of people jennaan. Garuu maal irratti maal isaa barbaanne hundee inni irraa dhufe demo fi kraasii kana bakka inni irraa dhufe jecha afaan Giriik irraa dhufe jenne. Kanaafuu afaan kenna osoo hin taane afaan maalitti isa deebifne afaan Giriikitti isa deebifne hundee isaa achirraa fudhanne haala kanaan democracy inni. Kanaafuu democracy kun amma defenidamiidha. Defenidamii kanaaf definency kana karaan ittiin kennine hundee isaa barbaaduudhaan kennine fi haalli nuti amma democracyidhaaf hiika itti kennu jirru kun democracy nuti akkami hiikuu jirra intentionally hiikuu jirra jechuun maal fayyadamne etymological definition fayyadamne hiikuu jirra jechuudha. The English word license is what derived from Latin verb what licere. Licere means what as a Latin it means be permitted or be what allowed jechuudha. License jecha jedhu kana akka Ingiliffaatti jecha Laatinii licere jedhurraa dhufe. Licere jechuun immoo akka warra Laatiniitti ayyamuu takkaa'u mootuyyuu maal gochuu jedha isaaf mirga kennu akka waan san dalagan. License fakkeenyaaf amma barataan fayyaa tokko waraqaa license qabaa jechuun waraqaa ayyamaa qabaa jechuun waan tokko dalaguudhaaf ayyama qabaa takkaa'u mootuyyuu ragaan kennameefii jira jechuu agarsiisa. The English word captain means captain is derived from what the Latin noun which is called as what capped
or caput kan jennuun irraa dhufe, which means akka laatiniitti immoo caput jechuun maal jechuudha? Head jechuudha. Takka immoo dura ta'aas ni jennaani akkasumas mataas ni jennaani jechuudha. Kanaafuu captain yoo kan jedhamu taate captain jechuun headidha jechuudha. Akka afaan laatinii jecha caput irraa waan dhufeef jechuudha. Inni sadaffaan operational definition kan jennuunidha. It assigns a meaning to a word by what specifying certain experimental procedure. Kun immoo maal godha akka kaanii synonym irrallee miti akkasumas immoo hundee isallee barbaadu maal godha? Experimental procedure tokko yaalii adeemsa qabu tokko irratti gaggeessa. Yaalii irra gaggeesse waan san ijaallaalee yaalillee irra gaggeesse maal godha? Waan san hiikaa jechuudha. It is carried out by what? Performing the actions, operations, activities and the procedure. Action gochicha ni baasa. Operate ni godha. Operate jechuun maal gochuudha? Waan san gama hojiitti jijjiira akkasumas waan gama hojiitti jijjiira san immoo irra deddeebi'ee activity san daily activity takka umuutu yeroodha yerootti maal godha? To'ata yookaan dalagaa san repeatedly itti deebi'a. Erga itti deebi'e immoo procedure adeemsa inni barbaachisullee ni guutaa fi then that word or that term will be defined after those four mechanisms. First, he have to identify the actions, then operations, then activities, and the procedures. Finally, it will define the word, to define them by this mechanism or by this method. Jennani method kana bakka walumaa galatti wanti isin hubachuu qabda operational definition termii tokko ati define gochuudhaaf takka define damii san ibsuudhaaf yaalii gochuu qabda. Experimental procedure tokko adeemsa yaalii takka mootu adeemsa hojii barbaadu tokko gochuu qabda malee akkanumatti lafaa ol kaatee hundee isaa barbaaduudhaan haa ta'u yookiin immoo kanaa wal fakkaata synonym isaa laaltee hiikoo osoo hin taane experimental irra gaggeessita jechuudha. Yaalii irra gaggeessita ibsita. It can be identified by words if and only if jetta. Maal fayyadamta? Maal fayyadamuudhaan beekamaa inni kun operational definition kun takka ka experimental fayyadamu kun wordi inni of keessaa qabaachuun beekamu if and only if jetta. Waan sawwayta hiitu define damii yeroo hiitu define nasi maal fayyadama? If and only if wordi jettu takka phrase jettu fayyadama, which is what equivalent to necessarily sufficient. If and only if jechuun as keessatti maal wajjin walgitti jedha? Necessarily fi sufficient condition wajjin walgitti jedha. Example halaallu. One substance is harder than another. Wanti tokko substancein tokko isa biroorra jabaa jechuudhaaf jedha. Amma maal ibsutti jira? Substance kana ibsutti jira. Substance kan one substance is harder than the other. Substancein tokko substance biroorra jabaadha takka cimaadha jechuudhaaf jedha. Amma jecha nama dubbadhe kun diffeenidami substance jabaa kana ibsuun takka hard substancein kun diffeenidami waan ibsamuu deemu. If and only if one scratches the other when two are rubbed together. Yo substance lama walitti rigamee takka walitti bu'ee gaafa walitti bu'e inni tokko isa biroo cabsuu danda'e qofa substance tokko substance biroorra jabaa jedhama. Wanti tokko wanta biroorra jabaa jedhamuudhaaf yoo maal ta'e qofaadha jedha. If and only if jechuun yoo maal ta'e qofaadha yoo substance san lamaa walitti buufnee takka walitti riinee rubbed jechuun walirra riguudha. Walirra riinee takka walitti buufnee ka walitti buufne keessa inni tokko isa biroo cabse scratch godhe. Scratch jechuun break yoo kan godhu taate inni break godhame sun laafadha. Inni break godhee argame sun immoo to harderidha jenneeni akkasitti define goona jechuudha. A solution is an acid. Solution tokko acidii jedhama jechuudhaaf jedha. Amma kanaafu acid solution as keessatti define damiidha jechuudha. Define nasiin immoo if and only if jedhee kan ibsu kana. If and only if a litmus paper turns what? Red when dipped into it. Yoo maal ta'e qofaadha jedha. Litmus paperiin yoo maal ta'edha diimarraa gara maalitti kan jijjiiramu ta'edha. Halluu isaa diimarraa yoo kan jijjiiru ta'e maali? Halluun isaa gara diimatti kan deebi'u ta'e maalirraa? Yeeloorraa takka biluurraa gara reeditti yoo kan deebi'u ta'e wanti sun waraqaa litmasiisa wanti keessa cuumne asii jesan takka immoo solution keessa cuumne gaafa inni sun biluurraa gara reedii takka yeeloorraa gara reedii kan jijjiiramu ta'e waan saniin asii jechuu dandeenya malee jechuu hin dandeenyu yoo inni ulaagaa tanan guutu. Yoo inni necessarily condition wanti tokko asidii ta'uu maaliree waraqaa litmasii gaafa solution keessa cuuphame biluurraa gara reedii deebi'uudha. Akkasumas immoo necessarily condition sufficient condition substance tokko substance biraarra hardi ta'u gaafa walitti riine takka walitti buufne isa inni tokko isa biroo cabsee argamu tu sufficient condition takka necessarily condition dha. Kanaaf haala kanaan hiika jechuudha. Inni afraffaan definitions by genus and the difference. Amma asirratti maal isin fakkaachuu danda'a? Gizee genus fi species hin waan extensionally meaning tokko memberii isaa
himnu isiniif fakkaachuu mala. Garuu xiyyeeffannaan keenya akkam asitti jiinasii fi ispeeshiisii adda baafnee gaaf adda baafne nuti maal irratti xiyyeeffanna garaagarummaa jiinasii fi ispeeshiisii jidduu jiru san irratti xiyyeeffanna. Garaagarummaan sun nuti meembarii osoo hin taane kaayyoon keenya wanti nu asirra barbaannu garaagarummaa jiinasii fi ispeeshiisii gidduu jiru santu nuuf attribuutidha. Akka attribuutitti ilaalla, amalatti ilaalla. Garaagarummaa jiinasii fi ispeeshiisii gidduu jiru santu nuuf attribuutidha jechuudha. Kanaafuu gosoota miiningii keessaa kan waa'ee attribuutii waan tokko qo'atu intentional waan ta'eef akka extensional isinitti hin fakkaanne jechuudha. Jiinasii fi difference definitionin kunillee intentionally ma ibsaa jechuudha. Maaliif jennaan nuti meembarii jara lamaan irratti osoo hin taane xiyyeeffannaan keenya garaagarummaa jara lamaan gidduu jiru san laaluu barbaanne. Garaagarummaan sun immoo attribuutii isaa takka immoo kaaraktaristiksii diffaane damii mataa isaa san garsiisaa jechuudha. Akkasitti adda baafachuu danda'uu qabaanna. It assigns a meaning to a term by what? Identifying two things. Jalqaba inni meaningii kan kennu jedha definition inni afraffaan kun termii tokkoof meaningii intentionally kan kennu jedha. Maal adda baasa jedha dura tingii lama adda baasaa jedha. Kiraayiteriiyaan tokkoffaan hin dalagu wantoota lama adda baafata. Tokko akka maalitti adda baafata genus termiidha jedhaan inni biraan mootiyyuu kakaan irraa difference guddaa qabu san maal jedha species jedhaan. Kanaafuu garaagarummaa jara lamaan gidduu jiru laaluuf tokkoffaa maal gochuu qaba waan lama adda baafata termii lama diffaane damii lama jechuudha. Diffaane damii lama adda baafatee diffaane damii lamaan san tokkoon genus jedhaan isa tokkoon species jedhaan achi booda inni maal measure godha difference between the species and the genus san measure godhee difference san measure gochuun immoo indirectly attribuutii waan sanii takkaa'u attribuutii diffaane damii lamaanii sanii ibsu jira jechuudha. Kanaafuu intentionally meaningii kennaaf jira malee extensionally akka isinitti hin fakkaanne. In a logic genus means what? A relatively larger class jedha akka loojikiitti fi akka biologiitti illee akkasuma relatively larger class jechuudha genus jechuun. And species means what? A relatively small subclass or smaller of the genus. Irra xiqqaa genusii takka ummootu subclassii kutaa cita kutaa maaliti genusiiti jedha. Wantiin speciesin for instance if you may speak animal as what? A genus. Yoo animaalii akka genasitti kan yaamtu ta'e maamalii immoo akka maalitti yaamuu qabda speeciesitti yaamuu qabda. Yoonif immootu maamalii kana akka genasitti waamte deebiftee immootu genasii jala waan takka sanyii genasii maali sanyii maamalii jala takka fudhatteeti maal yaamuu qabda ammallee deebiftee akka speeciesitti waamuu danda'uu qabaatta. Kanaafuu maamal as what a genus and feline tun amma maal jala jirti maamalii hoosiftoota keessaa feline tun isa tokko. Kanaafuu yoo tokkoffaa animaalii akka genasitti yaamte maamalii akka speeciesitti waamte yoo jara lamaa wal bira qabde animaalii fi maamalii wal bira qabde garuu deebistee mootu yoo maamalii fi wanti wal bira qabde maamalii fi akkasumas immoo feline wal bira qabde waan maamalii jala jirtu wal bira qabde maamalii akka genasitti fudhatta feline irra dhaabbattee feline immoo maamalii jala jirtu waan ta'eef akka speeciesitti fudhatta jechuudha. Kanaafuu wanti tokko genasummaan isaa dhaabbataa miti. Asitti fakkeenyaaf maamaliidhaan maal jenne animaalii wajjin wal bira qabne species jenne garuu gaafa feelaayinii isii jala jirtu wal bira qabne immoo maamaaliin maal ta'e amma genusii ta'e jechuudha. Kanaafuu fiiksidii miti akkasitti adda baafachuu danda'uu qabaattanii jechuudha. Again if you take feline as a genus amma feline immoo maamalii keessa takka taate san akka genusitti yoo fudhatte feline kana jala immoo maal tura tigerii jira qeerrensaa jira. Kanaafuu qeerrensaa fi feline wal bira qabne feline amma genus taatetiin wanti reef maamalii biraa wal bira yoo qabnu species taate amma asit dhufteeti gaaf tigerii wajji wal bira qabnu feline maamal taate tigeriin species ta'e ammas immootu tigerii kanaa fi adurree wal jala qabnu tigeriin genus ta'e adurreen maal taate species taate jechuudha. Nuti amma garaagarummaa qeerrensaa fi adurree gidduu jiru garaagarummaa mootu qeerrensaa fi feline gidduu jiru garaagarummaa feline fi maamal gidduu jiru garaagarummaa maamalii fi animal gidduu jiru kana qoranneeti isa kana meejor goonee kaa'uun kun intentionally different damii saniif meaningii kenne malee nuti kilaasii membarii kilaasii irraa dantaan qabnu jechuudha. As keessatti maaliif jennaan intentionally ku jira waan ta'eef garaagarummaa san safarutu intentionally different damoota lamaan san ibsu jira jechuudha. Attribuutii isaa laalle. Again if you take jenna kanas xumuree jira waan ta'eef kanaafu kallattumaan gara gadii kanatti whereas jedha the specific difference or difference is what the attribute isin himee jira afaan irreef as keessatti jedha specific difference nuti arganne sun takkaa'u difference nuti genus fi species gidduutti arganne sun mataan isaa maalidha attribute or attributes that distinguish what various species with a genus jedha. Speciesota garagaraa genus isarraa adda baasuuf
kan fayyadudha. Garaagarummaan sunu amala ispeeshiyeesii jiinasii isarraa adda baasuuf fayyadu takkaa'u jiinasii ispeeshiyeesii isarraa adda baasuuf fayyadudha. Kanaafuu nuti xiyyeeffannaan keenya attribuutii kana safarree attribuutii kanaan ibsine taanan intentionally ibsutti jira. Akkasitti beekuu danda'uu qabaatanii. For example jedha the specific difference that distinguishes tigers from what other species in the genus feline or a cat family would what include what attributes of being a large, striped, ferocious and aggressive jedha. Laala garaagarummaan qeerransaa fi adurree amma nuti adda baafnuun jedha. Amma maal jenna taayigarii akka maalitti fudhanneetti nuti yooniif adurree wal bira qabne akka maalitti fudhanna jiinasitti fudhanna. Yooniif garuu mootuyyuu adurreedhaan wal bira kan hin qabne taate akka maalitti fudhanna maamaliidha yoo wal bira qabne yookaan feelaanii wal bira qabne akka ispeeshiyeetti fudhanna. Kanaafuu amma garaagarummaan adurree fi qeerransaa takkaa'u jiinasii fi ispeeshiyeesii kun tokkoffaa qeerransi adurreerra maalidha laarjidha. Guddaadha stripididha akkasumas immootuyyuu maalidha hedduu summaawadha ferocious jechuun immootu takkaa'u ferocious jechuun aggressive baay'ee maalidha jibbiinsa qaba takkaa'u gara jabeessa inni beeytanii qeerransi fakkeenya beeylada tokko qabee gadi dhiisu adurree caalaa gara jabeessa adurree caalaa guddaadha adurree caalaa immootuyyuu kan dallanu yookaan aaruudha jenne maal ibsu jira nuti amma attribuutii takkaa'u amala qeerransaa jiinasiisan species irraa adda isa godhu ibsu jira. Kanaafuu intentionally hiikuu jirra jechuudha waa'ee membarii waan nu naqatu hin qabu jechuudha asirratti. Therefore, these aforementioned qualities of tiger are called what? Specific difference or simply difference of what? Tigers. Kanaafuu kan arma olitti eerame qualitiin qeerransaa arma olitti eerame kanneen akkamii large ta'u striped ta'u ferocious or aggressive ta'u fi kanneen kan fakkaatan kan arma olitti eerame kun jedha specific difference takkaa'u mootuyyuu salphumatti garaagarummaa qeerransi maal irraa qabuudha kaatti irraa qabuudha jedha. Kanaafuu haala kanaan hubachuu danda'uu qabaanna. When the genus is qualified we get what species jedha. Yoo genasiin tokko qualified kan ta'u taate qajeellotti kan ibsamu taate maal arganna jedha achirraa species arganna. That is what the word to be defined. Jechi ibsamuuf deemu sun maal taate as keessatti species ta'a jechuudha. A definition by a genus and the difference is what easy to construct jedha. Kanaafuu definitioniin genusii fi species takkaa'u genus and the difference gosoota definitionii afran intentional meaning kennuuf fayyadan ka arma olitti barre kana keessa inni ijaaruudhaaf takka uumuudhaaf baay'ee salphaa ta'e isa afraffarra jiru a definition by a genus and a species or a definition by genus and a species ka jedhu kanatu synonyms caalallee akkasumas operationii caalaa fi kanneen kana fakkaatan definitionoota arma olitti dabarsine sadan caalaa isa afraffaa kanatu irra salphaadha jechuudha ijaaruudhaaf takka humootu intentionally meaning kennuu fi isin gaafatu mala qormaata irratti among the following four intentional definition or connotative definition which one is very easy to construct isin jedhe a definition by a genus and a species or definition by genus and a difference jettanii deebisuu danda'uu qabaatanii the step is what simply select a term that is what more general than what Kanaafuu salphumatti isa tokko kan isa biroo caalaa general ta'e fudhattee isa baay'ee general ta'e san genus jettaani isa kaanin immootu isa specific ta'e maal jettaani species jettaani jechuudha salphumatti nama dhibu. Kanaaf example arma gadii kana halaaluu jira species fi genus fakkeenyaaf ice fudhadha. Ice means what? Frozen water jen. Frozen water amma maal ibsa? Kanaafuu ice tan species tan maalin ibsu jira amma genus dhan gara genus itti ol deemu jira. Ice means frozen water. Husband means married man. Abbaa warraati jechuun dhiira fuudhe jenna. Amma dhiirri fuudhe kun general hedduu jira ka dhiirri fuudhe. Dhiira fuudhe san keessa ammootu husband jennaan. Husband dhiirri ka fuudhe jira ka fuudhe gadhiisu jira divorced jira married man jala jechuudha. Akkasumas immootu maal jira isa sigabaa takka immootu haadha warra biroo fa'a galu jira. Sun hundi maal jala jiranii akka married man lakkame garuu husband yoo kan jedhu taate specific jechuudha. Married man jala female parent kan ibsuudhaaf immootu mother means what? Female parent. Female parent hedduu jira. Female parent san keessa garuu mother jennee particularly ibsinee jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf tan dhalte qofa ibsu jira jechuudha. Gaaf mother jennu tan dhalleen jirti. Female parent tan dhalles ni jirtu waan ta'eef. Akkasumas tiger means what? Tiger means a large striped and what? Ferocious feline jedhee ibsa jechuudha. Isa guddaa akkasumas immootu isa dallanaa fi baay'ee gara jabeessa maalitti jedhani lubbu qabeeyyiiti jedhee ibsu jira jechuudha tigerii kana. Kanaafuyyuu species dhan
maal ibsuu dandeenya genus ibsuu dandeenya yeroo species ibsunu genus dha yoo kan ibsinu taate fi akkasumas immoo genus dhaan illee species yoo kan ibsinu taate walumaa gala maal ibsu jirra nuti intentionally termi tokko meaning kennu jirra kanaafu xumurree waan ta'eef wantana waliin xumurree dhaamna lexical definition are typically definitions by a genus and the difference lexical definition jedha definition genus and the difference isa arma olitti simbarsiisa afran kana keessa definition kana kan fayyadamu takkaa'u definition by genus and the difference kan fayyadamu lexical definition takkaa'u dictionary definition kan jenneen sanidha jedha haala saniin ofirraatanii but they also often include etymology kanaafu waalamaan isinima lexical definition lama of jalaa qaba takkaa'u definition lama ibsa tokkoffaa definition by genus and the difference afran intentional ibsu keessa isa tokko akkasumas immoo inni biroo kan inni dabalate etymological dha kanaafu lexical definition biroo lama ibsuu danda'a etymological fi definition by genus and difference isa jala jira lexical definition jala jira qormaata irratti yeroo baay'ee nama gaafata waan kana akka daganne qajeelaa dubbisa operational definition kan ka practical agarsiisu takka experimental agarsiisu kun immoo operational definition can serve as what the method for constructing stipulative definition stipulative definition kan yeroo jalqabaatiif jecha tokkoof meaning haarawa kennu takka old daaf haarawa kennu yookaan secret code umusanii fi akkasumas lexically precising persuasive kanaafu definition kana dura barre afur guutuun eessa jala jira operational jala jira practical barbaada jechuudha stipulative illeen biologist lamaan sanyii kormaa qeerransaa fi sanyii dhala leencaa walitti fidanii maal godhanii practical xumuraa waan ta'eef kanaafu practical gaafata jechuudha operational gaafata akkasumas immoo lexical illee maal gaafatuu danda'a operational gaafatuu danda'a akkasumas immoo precising definition illee operational takkaa'u experiment gaafatuu mala persuasive illee nama tokko amansiisuudhaaf experiment gaggeessite experimentiidhaan nama amansiisuu danda'u qabaatta jechuudha inni biroo synonyms definition kan jennuun immoo synonyms definition may be what used to produce only what lexical definition synonyms definition tun definition tokko qofa oomishuuf fayyadii takkaa'u mootu maddisiisuuf fayyadii tokkichi sun kamii lexical definition kanaafu synonyms definition takkitti lexical qofa fayyadii garuu operational definition meeqa maddisiisuuf fayyada tokkoffaa constructive maal constructive gochuuf stipulative takka lexically lama precising sadi persuasive afur jennabat jedha it could not be used to produce a complete lexical definition yeroo hedduu mootu lexical definition kana complete ka ta'e maddisiisuuf fayyadu jechuun ka dictionary sun hedduu yaaliin barbaachisuudha kanaafuu isin operational definition kana keessa kam dhaamsuu dandeettanii lexically dhaamsitanii stipulative fi precising fi persuasive eessa akka jala jiru beekuu qabdanii operational jala jiru akkasumas immoo sometimes lexical illeen akka jala jiru beekuu danda'u qabaatanii garuu immoo complete lexical definition operational jala akka hin jirre beekuu qabdanii synonyms jala immoo takkittitu jira takkittiin jirtu sun maayini lexical definition tamaal keessatti injirre tan operational keessatti injirre inni bira maal isin jedha synonyms definition cannot be used to what produce kanaafu synonyms maal qofa oomishti jenne lexical qofa oomishti jenne maal in oomishtu mo stipulative in oomishtu sababiin stipulative in oomishneef maal jenna definition must have what a meaning before at synonyms definition dura definition sun meaning qabaachuu qaba garuu stipulative no kan hin qabne jecha haarawa yeroo jalqabaati fi ka kennaaf waan ta'eef kanaafu dursee hin qabu waan dursee hin qabneef immoo synonyms definition dhaan stipulative definition kaa'amuu akka hin dandeenye bara also synonyms not be used to what construct precising illeen ibsu theoretical illeen ibsu persuasive illeen ibsu stipulative illeen ibsu maal qofa ibsa lexically takkitti qofa akka ibsu adda baafachuu danda'u qabaatanii kanaafu synonyms definitions synonyms definitions contains no more information than what definitive synonyms kun information bal'aa hin qabu maal malee definitive maal fi definitive fi definition wal fakkaatu waan ta'eef spelling fi akkasumas immoo pronunciation qofa ta'e waan ta'eef information biraa bal'aa hin qabu inni jechuma wal fakkaatuun definitive fi definition walii ka waan ta'eef sababa saniif lexical definition
qofa ibsa. Fakkeenyaaf amma osoo dictionarytti physician jettee kana ibsu taate doctor jedhee sii fida waan ta'eef kanaafuu leeksikaalii qofa ibsa jechuudha synonyms. In other words, the definitions of what synonyms definition are what nothing new to what defend. Ammallee synonyms definition kun waan haarawaa takka illee define namiif hin dabalu. Define suma saniin define damii ka wal fakkaata malee waan haarawaa tokko. Fakkeenyaaf physician means doctor, doctor means physician jedha malee waan haarawaa inni itti dabaluuf hin jiru. Paartii an amma akka hubachiisatti isinii hime tana definition tana qormaata irratti bal'inaan dhufti waan ta'eef likkitti adda baafachuu qabda waan ta'eef hadaraa adda baafachuu hin dagatina. Bara kamuyyuu qormaata irratti paartiin kun hin deddeebiti. Adda baafadha. Noottiin kun nootti gabaabaa isinitti fakkaata malee dhuma definition kana irratti adda baafachuu danda'u qabaattanii yeroo itti aanu paartii dhumaa yookaan paartii shanaffaa criteria for lexical definition kan jedhuun kan walitti deebinu ta'a. Hanga saniif horaa bulaa nagaan nuuf turaa isiniin jechuu barbaanna. Galatooma.